Akkan godhu dhabee yaanni na dhammaasa of keessa deeffadhee hafuura qubaasa yaanni kiyya gareef hin galle jaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha Jaafar jirra jajjabaattuu nagaa keessanii kan nyaattan dhadhaadhaa baga nagaa taatanii baga nagaa jiraattanii bubbulee dhufna ka wallahi subhanallah addunyaan tun yoo akkanatti ilaalanii waan qiyaaman kaluufti fakkaatti sababnis alhamdulillah summa alhamdulillah wa hundafu duraan yoo nu biyyaa baanee Saudi dhufnu biyya muslimatiin beeynaa biyya kaafirri keessan jirreen beeynaa namni hundumtuu jaalatee osoo hin ta'in seera biyya kanaati niqaaba uffataa abaayaa uffataa abaayaa malee gadi hin bahu niqaaba malee gadi hin bahu jechaadha yeroo nu biyya na dhufnu anama fakkeenyaaf yeroo biyya kana dhufe sanii hundumtuu niqaaba uffatanii abaayaa uffatan jaalatanii osoo hin taane dirqii seera biyya kanaatti isaan uffisaa jechaadha amma garuu seerri biyya kana abayaan hin jiru niqaabni hin jiru even surriin duraan hatta faranjiin Suudii keessatti faranjiin jechaadha faranjiin abayaa uffatti rifeensa siina guuqqattee of fuulee haguuggatu batte har'a garuu abayaanis hafee niqaabnis hafee xarahaanis hafee alhamdulillah sambira darbanii warra sirbuu warra fashion show kana yani subhanallah waahiddu riyaaditti wanni adeemsifame ingadda mallattoo beetii yani beetii mitisanii garuu mallattoo beetii fakkeessanii akka beetii sanitti ijaaranii sambira darbanii immoo irratti zoora warri fashion show kun yookaan warri bareeduma mul'isu kun irra zooraa subhanallah akka xawaafatti jecha irra zooraa uffata qullaa uffatanii kanattuu tasirbitu suni qullaa dhalatte jirti sambira darbanii tasirbitu takka qabattoon isii mul'atti hidhatte Sayfii Abii ibn Abi Talib والله يا باين متلقاما سبحان الله الدنيا تديول علني أكا قياما وهي كلاهين متفكاتا مالي في جنان سببنا منك جبو باين مينا مكمول على هيريها كمول على هيريها كجبدو هيريها فكيستو بقى نما يعني نما أتوان تكو الران أيني نما تفكين يفوا قد الرأي تكو نما ربين صدها نما دينك أبجد تكو يرو إني كجبو أرجتها يرو إني وانين تاني أجتو أرجتها نما درتي نما غاري نما بودت مو وان بدا كلاس وان إرى أرقم ملي تكو وان المنامات إرى أقهم ملي تكو أجيتا يعني ما أدري والله namni tokko hin gammada tokkof gadda keessattuu yeroo kana mee biyyuma kamuu yoo deemtan lolatu jira namni dhumaa jira yani baqa wallahi yoo akkanatti ta'anii yaadanii waan qiyaaman sun nutti dhiyaatte fakkaatti subhanallah wallahi alazim waan qiyaaman dhiyaatte fakkaatti mee osoo warra Filistiinii booyan warra Yemanii as garagalaan mallee warra Beeruutii deebi'eetiin mootu kalas Filistiinii Beeruutii Yemanii kanuma kana yaanii yoo laalanii wallahi namatti dhaga'ama subhanallah yani ma adri baay'ee namatti dhaga'ama yaa ammal wallahi كان هندا كيسة دربيني بيجي كأنه جالها
osoo akka biyya kaanini namni biyya ambaa dhufee nu lole haa lolu garuu namuma biyya tokko keessa jiran kun amantiidhaan kun kutaadhaan wal qoodanii me ilma namaa wallahi viidiyoo galgal arge tokko ilaallee bas akkanumatti gubbaa gadi ilaalee keessatti erganii moo ani tiktokiin qabu alhamdulillah facebook wanna akkasiin jalan maaliif jennaan ani namni an flow godhe warra aalimmanii ustaazota waan akkasii kana waan share sirumaa hin goone wanni ani flow isaanii qabu namni friend isaanii qabu hin dhufuna jala jecha facebookatti garuu keessatti erganii viidiyoo san wallahi keessatti erganii namni ilma namaa akkamitti horii yoo gadhiibsanii qodaan bar hatta re'ee yoo qalanii lukkuu yoo qalanii biratti murodanii garuu ilma namaa kana ka akka ofii kana ka nyaatee dhugu kana akka horiitti gadhiibsanii gurra'u jechuun la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi ma adri ani an video salale baa'een itti dhagaame yani wusti ammamin keessa kootu na dhukkube wallahi namni akkamitti ilma namaa gadhiibsee gurra'a la hawla wala quwwata illa billah wallahi hubbileewwan kiyya osoo hamma deemnee kun kaan arrabsee kun kaan xiqqeessee kun kaan irra caala jedhu osoo du'aa godhanne osoo hamma san rabbiin kadhanne maaliif jennaanini addunyaan tuni gara dhumaarratti deemti fakkaatti maaliif jennaan biyya hundaa lolaatu jira biyya duraan subhanallah rabbiin sodaatti biyya muslimati biyya humaan qabne jedhan wanti si keessatti deemamaa jiru wanti si keessatti hojjetamaa jiru wallahi alazim kana muluu jechuun alaamaa qiyaamati jechaadha maadri wallahi alazim yani ani beeku garamitti akka deemaa jirru addunyaan garamitti akka deemaa jirtu biyya keenya keessatti namnummaan biyya tokkotti dhalatee biyya tokkotti guddatanii waan isaan wal nyaataniif hin beeku amma mee ummanni salaalee badii maalii qaba dachee ofiitirra ta'anii achi garatti warra maaratti hin dhayne garatti hin dhufne wallahi alazim akka garaa nama nyaatanitti ummanni sun yani ما أدري والله قراني نياتني سبحان الله ورسها قليل مونا مانتاني بيكي نقاك أبا بيكي نفو أسندر يو ولقا أكستي فانون في تساني أي ولقا ملي مالين تقو جران ولقا بردان بيا هندا الدنيا دوارة جتي أرمني الدنيا دوارة جتي فانون تندمتي بيه هندولين قاعدت يو أرسين أكاسيت لغو لكن أرسيمتي يو مالين نف سمايو ميني لالا هندو مايو يو أفران دابين هندو ما تكتا كاني رزورتي ولين قاعدت ولا قاعدت أرسي جتي هنو أما ودوك أرسين دابين ديماني سلالي لكاني وسوجران ورميا قوتو ولين قد والله كانمو سجلي ولي تاني والقبتاني دابو قبني أما قال أصلي في ماكلي في فيسبوك رتس إنسان هردفان تري قال على تري جتشنا كنافو يونو لمي كنا هم برمتين والله أمني أرمو أسوكئي وهقودا حجتو دندا maaliif jennaan mootummaa kanas garagalchuu danda'an yeroo master pilaanii sanii ijoollee oromootii miti dhiiga ofiitti dhabanii itti wareegamanii dhiiga ofii gannaqanii master pilaanii san dhaaban ammallee garuu dhaabuu hin danda'an yoo kutaa wal qooduu baatan jechaadha amma rakkoon oromoo keessa jiru kutaadhaan wal qooduudha amantiidhaan wal qooduudha tokko amantii tokko qeequu tokko kutaa kaaniin an akkasiidha jechuu kana wallahi osoo akkana jechuu baanne harka wal qabanne diinni nurratti hin goobdu wallahi alazim yani ani maadri namni tokko ilmoo kana lubbuu kana nama lubbuudhaan jiru
قد تيبسي قرأ وجتشون لا إله إلا الله أسندرا مرمى يوم مراني ديمانيسن يوك آما بكنتاني مراني ديمانيسن مال جنة واني كان جعلو هن أفو واني كان جعل إنجو جنة قروا أرى كسن جعلو والله كسن جعلو يرو مرمى قتن سني فيديو ورابلين أركيني جتشا كمتك قتن هلاكني هلاكو باتني قروا أرى osoo inni tattaafatu osoo inni ofirraa dhoorguu deemu ilma namaa gadhiibsanii akka loowwaniitti qaluu jechuun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Ishii hoo kan nuti firummaa dhalummaa biyyummaa walitti hin qabne kanaaf haati deette sun yoo ijaan argitu akkam taati haati deette obboleewwan yaa rabbi ya Allah yaa rabbi mootummaa zaalima nurraa kaasi wallahi aziim rabbi mootii zaalima biyya hundarraa ofaa kaasu rabbiin danda'aadha mootummaan isa caalti hin jirtu mootii haqaa biyya kamittuu haa dhaabu obboleewwan kiyya wallahi aziim الدنيا كوني قباب دو هم ما كان جرانهم بين كمان تستعي دوتي كأنه هنا فتقرو هنگا الدنيا قبات إنه وهنگاري هارو بنو وهنگاري آخد جنو إرقام ربي صلى الله عليه وسلم مالي أني كلمات جتشغارين صدقات أجنان يو وهم قوسو يود أبدي جتشغارين أفان كيتر راسي آبقو مالي في جنانيني جت هما جتة أسيكار لايتة كان أسي ولد في دومنا جت شجاري يو جت شجاري سنو دبت شو أبدي ولا ألتي جل إسجدان جل إيش تسيف جالانا كنافو يروح الدو كيستو يجول لي شمرة كم بكا هندت ديم تينا مرة بسيتو كبكا هندت ديم تينا ما تطوتو اتق الله ربي كيسران والله العظيم يرونكو يرونا مرة بسنيمتي يرونا متوك أنيمتي يرونا بيكا جدانيمتي يرو مالتا يرونكوني يرونا من هندو يا ربي كياتي يا النباسي يا ربي يا الله بدي جهنم برانا تيكس جداني ربي انكرتان أمسيني وكانت لالتان كوني مال فكاتا مي أما تنقد شيني توكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيني توكو وانما كونسرتي سعودي كان رياضي كان رادوبتي وابران دوبني ويا جماعة ما دينغدا كان مال غداني بطلوا مسنتيدان والله بطلوا مسنت اسو دايق اويتون دبرسين خطبه اسو نغيسين فداني دمنيني هيدان nama bebbeeka nama waa dubbatuu danda'u nama jajjabaa silaa jennuun mana hidhaatti fixan guuran hundaayyuu gara mana hidhaa ishee eenyu waa dubbatanii eenyu waa fooyyesse eenyu waa jijjiira hin jiru jechaadha. Kanaafuu obboleewwan kiyya bakka jirtanii rabbii keessan kadhaa amantii qabdanii rabbii keessan kadhaa rabbii keessanitti bu'aa rabbiin wallahi musiibaa akkan taanee kana rabbiin nurraa haa kaasu kuni musiibaa dhabara. أنا جتو مصيبة والله لازم المنا ما كلبون ديم كنياتي وجودا دو قد إبسني قرأ جتون يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا الله أنا والله ما أدري أنا إركي قلقل فيديو سلالي بك أسمونك يا سري ننجرو الرفا يوجد يوكني ذكي يدونو فرق يسمان نجل الرفا ما أدري إن شاء الله لما تيوان نمني نتعرفون دا قريتو قيم بنو قرو ما أدري والله يا ربي كيا أكسنو بليوان كيا وانو ما في إحاتو بقو ما في إتاتو ربي كيسان سورات والله العظيم ربي كيسان سورات يبدنا قبئ سلابي يا أربايو أين تباسا قران دم ربي كيسان سورات والله العظيم كيستو جولين دبرتي
maaliif jennaan nuti dubartii waa meeqaaf ibidda jahannam quraan ibidda jahannamii taana amaluma keenya haaluma nu itti jirru jechaadha. dubartiin tokko yoo akhlaaqa gaarii qabaatti yoo amala gaarii qabaatti nama kamittuu si jaalata eenyumaayyuu haa ta'u. dubartiin tokko yoo akhlaaqa hin qabaatiin yoo amala hin qabaatiin fakkeenyaaf yeroo hedduu jechaadha keessattuu ijoolleen miidiyaa irratti wal baratanii yeroo hedduu anasu beeytuudha anasu qabaattuudha anasu akkanaadha hanga jettu ebalu suna caala jettee fudhachuu hin dandeettu. bakka ahmishee isiin nama caaltee argamu nama biratti ol fuudhamu tarabbii barqu baay'uun qabani. bakka tarabbii waan kana yoo jedhe waan kana hojjedhe rabbiin na argaa naa dhiisan isaan bakka tama nama naa biratti jaalatamtu ta'e maalii biratti akkana ta'e akkasiyyuu biratti akkas ta'e kana barbaadan no kun dogoggora obboleettii kiyya. kana osoon ta'in keessi kee duraan dursee qulqullina qabaatu qaba. sodaa rabbii qabaatu qabda. wallaahi yoo ati sodaa rabbii qabaatte wallaahi yoo ati intala kabajaa qabdu taate dhiitti si soqeessitti dhufa malee ati dhiiradha soixeetti hin dhaytu. fakkeenyaaf ijoolleen hedduun markaza adda addaarra deemanii nama itti heeruman barbaaduuf deeman illaa tasaasishaan dhiirri barbaadee sitti dhufa malee ati dhiira barbaaddeetti hin dhuftu. yoo akkam taate yoo amala qabaatte yoo akhlaaqa qabaatte yoo akhlaaqa hin qabaatiin yoo amala hin qabaatiin dhiirti maal godhuu si fuudha. dubartii akkasii bar humuu fuudhu. wallahi bilaashuma si iimurraa tiktook irraa maalirraa iyyita malee namni tokkichi si fuudhu hin jiru. nama jechuun nama yoo haasofni isaa tolu nama kabajaa beeku nama mataa gadi qabatu. fakkeenyaaf namni hedduun isaa subhaanallah wanni makanarratti onlaayinii makanarratti bakka namni sun cimaa namni sun akkana haa jedhaniini jecha akka malee kana godhata. bakka maqaa akka malee kana moggaafateeti eshi kana hunda haa ta'u nama biratti akka feete ta'e rabbiin biratti akkamitti dhookatu edda akkamitti dho'isu edda. fakkeenyaaf nama biratti waan fedhe haa taatu ni dhookata wanti hundi hanga gaafa qabamtu rabbiin biratti hoo. amma fakkeenyaaf mucaa har'a viidiyoon qullaan jalaa gadi ba'e jira. nama viidicha sin argine viidiyoo namaa jala laalee dhageeffadhee mucaan suni miidiyaa gubbatti nama fuula duratti jechaadha nama harka dubartii cabbaxuu didee yoo isin akkanatti harkatti gootu nama dheesseedha jecha. har'ammoo akka raahaa isaanitti ani argine allahu alam akka raahaa isaanitti dubartii cinaa taa'ee yaani akkas waan akkasii waan argin dubbatuun barbaadu kanarraa himan. rabbiin maal jedhe nama dhooysatti jecha wallaahi alazim nama dhooysatti waan fedhe dalagu rabbiin saaxiluun isaan oolu akkanumatti saaxile jecha. ammallee ijoolleen hedduun isaanii ani ijoollee hedduu isaanii arge ni kijiban. bakka waanuma hin jirre kana jira ta'e maaliidha jedhanii kijiban. akkamitti waan hin jirre kana hin jira jedhee kijiba. wallahi na dhiba. fakkeenyaaf waanuma hin jirre tokko waanuma akkasiin ta'in tokko akkana ta'e jedhee kijibaan namni akkamitti kakata. wallahi zabanni keenya kuni ani zabana akkamii akka ta'e hin beeku. zabana guddaan itti xiqqeeffame zabana xiqqaan itti akka malee ta'e maaliif akka ta'e hin beeku. nuti duraa yeroo umrii kanaatitti umrii amma keessa jirru kana son taane yeroo umriin keenya xiqqishuu sanitti wallahi alazim yaani ijoollee gaarii ijoollee qaqqaalii hiriyoota keenya wal jaalanna obboleewwan keenya wal jaalanna haadha abbaan keenya obboleessi keenya bakka akkam jedhee isinitti himu maatii jaalalaa maatii bareedaa tokko ture. har'a garuu bilbilatachi mee ijoolleen biyya keessanii obboleeyyan keessa laala obboleeyyan keessan xiqqishuu isinii gadi akkana gooti sirkii xiqqoon jecha bar xiqqoon ka gaafa isin deemte yookaan dhalattee jeelamu jeessa deemu yoo achi isinas gaafattoo maal jetti silkii tachiin naa gali laal
حتى يعني وابراه جت وصومان جنين سلكي تجنا قال داركتي أهم شيء اسم ما أدري لا ينسيسني وننجنين بدين كنافو وانو ما في إحاتاتو هنك جبنا والله العظيم هنك جبنا كجبني حرامة أما اللي نمر أوكتي بديتو كن دلقين نمر أوكتو دندت تمري ربي كاليكان أوكتو دندت ربي إن شاء الله دوكنا كيسة تسيقبا dubartii takkatu jedha yeroo duraanii dubartii takka mootummaan biyya tokko jaalate jedhan gaafate isiin suni hiyyeettiidha jedhan waan nyaata waan dhuudu hin qabdu mootummichi si cirqisiisnaniin waan isarraa barbaadu san mallaqa san argachuuf eeshi jette hojii sagaagaluuf yeroo eeshi jettu kana namichi kuni ka mootummaadha nama guddaadha akkamitti gaddeebi'ee si wajjin waan akkasii dalaga jedhanii mire balbala hundaa cufii jedheen ulaa hundaa cuccufii jedheen subhaanallah ulaa hunda ni cufte jedhan garuu ulaa hunda cufte jedhee gaafate jedhan cufee takka cufamuu diddee jetteen jedhan jennaan ol ka'ee meeta meeta cufamuu diddee akkamitti cufamuu diddee jedhee ol ka'ee jedhan يول كأو ولا هندا شوفي تكتين شوفوا مودي بلبل ربي تيسن شوفي دتين أكيد ولا هندا شوفي تكتين ندي تكتين سنو بلبل ربي تيا كمين قرادتين سبحان الله يوصل نبتي سوري فتية جدا برتي سنة زنان دلين أرجتني ربي نكسي أما اللي سينا برا سينا سبرا dubartii takkatu jira dubartii yeroo hunda sagaagalummaa irratti jiraattu jecha jiruu isii dubartiin suni subhaanallah akka tasaa biirii keessa seentee biirii jechuun boolla bishaan qotame kana keessa seentee bishaan dhugdee ol baate jedhan yoo ol baatu ergasii saree dhoobattee argite jedhan ganaa kophee ofii ofirraa baastee kophetti bishaan qiccee saree san obaaste jedhan subhanallah yeroo saree san obaaftu dubartiin tuni jechaadha sababa bishaan saree obaafte saniin badiin isii hundi irraa dhiqame akka haaraatitti bifa haaraatitti deebite argitanii homa xiqqoo hojjettee rabbii yoo si milkeesse homa xiqqishuu wayii hojjettee guddoo argattaa jechaadha kanaaf obboleewwan kiyya warri shamarranii wallaahi warri shamarranii بليسين سوبنا والله إسن التعف وندي صوبان أرجعتن سون إسن التعف وان ما صودات وان ما فيتي حجته وندي سون ست تبوسي وجه والله العظيم وندي سون ست حفي حجته أبوسي وجه ما عرفت جنانني yoo san qabattee waan namni siin jedhu ammallee faayidaa daqiiqaa muraasatiif yookaan faayidaa yuun qabu beekaa wanti sun bakka ibaluun akkana qooti ibaluun akkana taate ibaluun akkana taate ibaluun akkana ibaluun quraana buustu batsanuma malee faayidaa uumaatu siin qabu wanni namni siin jedhu wanni namni sii godhu wamuuf takka wanni sii fayyadu hin jiru kanaafuu bileewwan kiyya kabajamoo fi jaalatamuu وردفتوتا هذا جافر كيستو warri shamarranii wallahi rabbi keessan sodaadha dubartiin gaariin bar utubaa biyyaati utubaa biyyaa jechuun addunyaa guutuu bulchuu dandeetti dubartiin cittuudha obsituudha waa beektuudha kabaratte jechaadha kanaafuu yaa obboleewwan kiyya warri akka kiyyaa kan ganaa haadha ta'uuf deemtanii fi kan haadha taatanillee yoo waan akkanaa argitan tokkoffamatti ofirraa dhaabu fakkeenyaaf anamma nama waa'ee namaa dhufee natti hime abadan hin barbaadu namsan yeroo saniif irraa dhageeffadhaa achi booda namni sunii fi ani waliin beenu jecha maaliif beetanii waan namni itti masannatti meemi waan ani itti millee deeme nama biraatti hima jechaadha kanaafuu maal gochuu qabdanii nama akkasii irraa fagaachuu nama akkasii ofirraa fageessu nama akkasii duudu mulumaa bakka gutumaan gutuutti dhiyaachuu qabudha
maaliif jennaan nama kijibaa nama baqa yoo haasa'u wanti isaa guutuun hundi kijibaadha jechaadha. Inshallah obboleewwan kiyya yoon dogoggoree yoon balleessee an ilma namaati ani haati Jaafar ilma namaati yoo balleesse yoo dogoggores inshallah naaf fulcha ifama sin gaafadha. Videoon kiyya immoo osoo muqila wallahi hirmnatti jira osoo muqu walla waraabee maaliif jennaanini ino allimu maaliif jennaanini guyyaa Jaafeen kiyya ribaanatti hin dhiisu ammas Jaafeen alattu dalagaan jaraanatti hin dhiisu video waraabu halkan immoo yoo Jaafeen rafu ani hojii kiyyaa hin geessine ganaa kushiina arabaa keessa fiigaa jira jecha kana hojjetu kanaafuu bileewwan kiyya naaf galatoomaa naaf ulfaadhaa naaf jiraadhaa baay'een isin galateeffadhaa baay'een isin jaaladhaa garuu waan hundaa keessatti rabbi kaaliqaa sodaadhaa ittaqallah aksara bileewwan kiyya rabbii kiyya sodaadhaa rabbiin immoo karaa ofii jaalatu garaa kajeelloo irratti nu haa oolchuu nu haa oofuu nu haa galchu isiniin jedha. Yoo akkanatti anaa hirribni na qabee kana na laaltanii isinis hirribni isin qabee yaa homaa gochuun hin danda'amu kaa tokkoffaa haadha daa'imaati lammaffaa dalagaa isaanii yoo xumure Jaafarii kiyya yoo isaan dura xumure dalagaa isaaniiti ija kan osoo kana jedhu dalagaan isaanii hin jiru jechaadha. Ayyoo bileewwan kiyya galatoomaa nagaannaa bulaa nagaannaa oolaa nagaannaa jiraadhaa nagaannaa turaa guyyaa fi halkan gaarii keessa naa bulaa galatoomaa.